beerante inni beera kee ballu bu'ati dubraa mee nuti dubraa an beere lakkii dubraa miti bakka si baanaati annan baanu maaliif na baan taboo ibsa waddaati beera wallahi urjiin tun beeraa miti beera jechuun nama dhalee miti jara ta'e beere jechuun nama heerumee beeka maal jechuu feeteeti namni heerumee bee gurmeettii jamti amma bakka tabeeraa dhiisi amma no urjii keessaa baasa amma fakkeenyaaf raajuu Muhammad kun dhaggeeffadhu raajuu Muhammad artistiidha artistii waggaa meeqa dura sirba ajaa'ibaa baasuu ture osoo narra raajuu Muhammad qamisa isaatii miti onneetii tanarra naqifadhee raajuu Muhammad artistii keenya kabajamoo keenya jee sagalee teefsi kochaa ibsa ati artistii kami ati hadiisa kami mita quraana kam karaatan osoo nama raajuu Muhammad naqifadhee dhugaa waan isaan ta'eeti hima artistoota kanaa kana maaliif hin faarsinee jettee dhaabbadhu wayii sitti himaa dhaabbadhu wayii sitti himaa waan ibsaan ta'e sitti himaa dhaggeeffadhu natti Raajuu Muhammad Raajuu Muhammad Raajuu miti Raajuu Muhammad Raajuu kaakaa Raajuu miti Raajuu Muhammad Shaaromee daanyaan Raajuu Muhammad Raajuu sanimi kakaaruu sanii sanii duuba Raajuu Muhammad si duratti hin beeka kanuma Shaaromee daanyaan jusanii minni kaaroolee daandii boollee isaa kaaroo okay qubee takka takka na barsiisuu feeta Raajuu Muhammad ni beeka dhaggeeffadhu Raajuu Muhammad tokkoffarratti artistiidha sirba isaa ittiin bu'aaruu turre haa galatoomu ibsaa maal taate ammoo ibsaas Oromoon bakka guddaa laal bootaan Oromoon Raajuu qabduu fi bootaan Oromoon ibsaa qabduus wala gara sigadeema fakkeenyaaf maatii takka keessaa yoo namni tokko keessaa du'e bikki namni keessaa du'e isa qullaa teessi akkasuma ibsaanis akkasuma Oromootti jechuudha ibsaa tokkoffaa dura an ibsaa eegaan dibbe ture ibsaan fedhanii garuu haqan hin jaaladha haqaan dubbadda ibsaan hanguma nama walitti jiru takka Oromoof illee ta'ee jira rakkataa keenya meeqa beela baasee nam meeqa sababa isaatiin illee beelallee ba'ee dheengatti illee umaree ani illee nuuf gargaare kantiibaan keenya kantiibaan magaalaa obbo Khalid Isa Ali obboleessi kiyya qaalilleen sababa isaatti illee mana kannee fi mana harkatee jechuudha tunuu waan takka sigaltee mana biratti jechuudha akkana maadha isuun fedhan tunuu waan takka ibs raachuu yoo jennu taate raachuu akka nuti oloota alluun godhe malee aboo taragaagee kabajaa simal saayidii mudiraa akka godhatu laal ani haqaan dubbachuu jira barsiin fedhu ni beektaami dubbatti dhugaa baantii wallahi dhuga dubbatu jirti dubbadhu munira ani haqaan dubbachuu jira dubbadhu ani haqarraan deebu sigalteema nama tokko jibbeeyee haqa isaa hin doon dhaggeeffadhu ibsaan akkanaan jeensi mala roobuu sana mana isaa kakatti tiyyana dhagee way beerri nan dhagoosa dhuguma beera jeeni ibsaan ummata kanaan way wardaan si dhagootu draamaa keessa na neetaan ammaalin si godhe ayyoomin dubbadhu beerri kun jettee nu yaamte waliin urjeeti laa akkanaan jee ibsaan akka jee beerri harargee beerri arsii beerri jimmaa beerri maarree beerri wallaggaa ibsaa koo ibsishaa koo naanjaa tanneen naddoon harargee jee beerri harargee karaa gursumirraan maarreerraan biyyatan teetirraan biyyitti akka nafne harargeen tun takka nafne gaa harargummaan tun addunyaarra uumamte dhaggeeffadhu muniraa isiin kabajaa namaan kan ditanii ibsaa jettanii na faarsuu diddanii maaliif nan faarsinee na faarsuu qabdanii yoo nama keenya gaqqabdanii yoo na faarsitan malee isin hojiin haasa'u jee ani ammaan tan onni gastii kana banadheef inni qabsaa kamii artistii kamii sheeka kamiin isa faarsaadha maana arrabsaadha amma ibsaadha ambeeraa argeeti okay amma anatti himattanii seenamoo natti himte moo Oromootti mudatu walumaan nu arrabsee gaa guutuma keenya arrabsee beeraa mi'ati dubraa okay tokkoffaa durarratti haqaan dubbadha moo cinaan qaqqaba duraati beera moo mudiraa okay tokkoffaa durarratti isaan harargee biyya faranjii dhayte Itoophiyaa dhayte dhufte okay aboo jajjii gasiif dubbachuu yaana kiyyaa okay gasiif dubbachuu yaanaati dubbii addanaa baase ati beera moo dub ani moo an dubra maal afaan saagaa goote siin dalaalee ol naqabe
Ogun duba ibsaa kun akka maata ogunanis dubra je. Addis dubra taate urjiinis dubra taate. Miskiina beekamaa ta'u. Amma gaafii waan hojjaa sanaree ammaan tana haala kanadha. Santaatu andardaraa miti Ati bara afaan hin beektu malee, ati bara afaan hin beektu malee, ati haarratite beera eegani nuti dubra taane maaltu isin galchee jechuu qabdaa bara. bara akkasuma baraan tan maafin jee baraan kutee baraan andardara illee miti. Nangal nu lameenu qabamnee jirraa. Hin qabamne anaan gadhiifameetiin jira maaltu na qabeen. Maarree agarratti ammaan tana maal jaa jirta waarta. Maalin jee yaa jara keenya ammaan tana wallahi maalin jee. Irraa duraan qabamte. Qabamnee jirraa. Harka namaa jirraa. Gannaa waliin agarru jechaan jirtu. Gannaa jechuun ammaan tana laa muniiraa teenya maal siif fakkaate jaartiin ibsaa hedduu hinaafuu eegaltee loluu eegaltee Jaarsi keetis hedduu hinaafuu eegalee loluu eegale. Bas khalaas wanni achi meeshaa jaartii xiyya qofa irratti oofta. amma roofu maal jettee ibsaa ati bar roofu gastii kee keessatti namni xiyya akkana dheessinaan jiranii jettee dhaggeeffadhu. Dheessinaan jenne osoo ta'ini waardan si tuffatti si arrabsiti maa si arrabsiti si jaalattillee si wanni ittillee garuu si arrabsiti sin qusattu. Yoomiin si arrabsiine ibsaa keenya yoomiin takka muniiraa naa ibsaa kana arrabsu takka dhageesseet bar naa arrabsii jaabar dirqiidhaan immoo arrabsuu Aamee dadhabee takkitti ibsaayyee jedhe. muniiraa agarteeti naa ibsaa kana arrabsu urjii agartanii isin agartee Na dhaggeeffadhu amma calqii muutu irra Akka ibsaa tuqeen hin beekaa. Warra dhaggeeffadhu ma. Na cakasi ma. Obbuun safaataa da'aa minanarraa qeeyya jenna namtichi jaartiin qubifannaa. Dhaggeeffadhu keessatti Oromoo tana. Dhaggeeffadhu. Ibsaan fuudhee tiiktaakii kiyya gurubbii keessa geessee gubsiise. Gurubbii keessa kiyya geesseeti ka huullee dhiise. Huulleen intala gosatii yaati jee. Kiyya guban. Warri gurubbii keessaa dhufanii daa'iman. Haram. Ani akka ibsaan akka akkasiin goone ani kitaaba dhugaa kadda muniiraa kitaaba Nama 500 keessa jiraami. Aboo Munira nama 500 keessa jiraami. Dubbadhu. Kitaaba. Gurubbii ijoollee shawaa warra shawaadhaa ummata salaaleetiif jaaramte keessa sigalteema fuutee geessitee tiiktaakii keessa sheer gootee gubaadhaa jettee gubsiste moo hin gubsifne ammoo nama sansiif hin fidaan. Wallaahi watarlaahi jiruutu jalatti hin tolchin. Ani hin goone. Jiruutu jalatti hin tolchin. Wanni jiruu fuuldura caalu hin jiru addunyaarra. Bas hin goone sheeris hin goone. Guruupii san keessa nama maraa seenee ilaaluu danda'a waan ta'eef seen ilaali. Namoonni achi keessa turanii sitti himan. Yoo barbaachisaa ta'e akkati barreessuu dandeessu subara guruupii san keessatti. Bas aman. Tiiktaakii fuulleetiif kan muniiraa gubaan jenneet. Hin jedha. Maal jettee sagalee jira bara. Igaa sagalee san bani ree maa kan Okay sagalee jira. Okay bani. Bani. Sagalee jira. Bani. Okay. yaa ibsaa ambilaashiin sii kakadda akkanatti agarra. Mee qo'ee mee ilaallaa sagaluma jirtu sana tabiraa yoo qabaabaran maal beekna. Wallaahi wabillaahi waqusum billaa dhageessee fuudheeti guruppii san keessa geessee. Sagalee bani maasarajjaadhaan bani sagalee ibsaa bani. Amma bani. Obsi daqiiqa takka na obsi. Oh silkii kan irra jirti silkii. La hasawa warra kaayirooti wal cabsu tokko dha. Arragan qab. Yoo uummata dhaggeeffadha. Ibsaa amma durallee akkanatti namni zanni itti bade dhaggeeffadhu ani wallaahi billaa ibsaan akka sharakkanaa dhalaalee teenya ta'a Oromoo irratti hin goone ani ilmaan Gibee haasaree takkaatuma callisee gan si dha'uu fadhe si gubuu fadhe maaliif waa'ee sanii sagalee taa'uure. Wallaahi hin godhu muniiraati ni kijiban namni sun kijibaan sagalee itti erge malee hin godhu ibsaati. Sirna godhu. Guruupii san namuutu keessa jirta guruupii telegiraamaa jechuudha. Namni achi keessatti sagalee tiyyata muniiraa tiktook gubaa jee dhageessan baasaa sagalee san achi keessaa daawuloo godhuu si dandeessan sheeris godhuu dandeessan barreessaa fi shiifis warra achi keessa jirta. Namni 90,000 jira guruupii san keessa nama 90,000 jechuudha. Guruupii ka jaaramtee fi waan akkasiin kan an godhe nama sheeka gaggaragalchee arrabsaatu. Teetsillee miti namni sun gaafa sana. Sheeminni birootii fi sheemusaa sawaalaa ijoollee lameen takka arrabsaatu. Isaanin godhe achi keessatti. Hoggaa guruupii keessa seennee argan jarri sun lameen liibirraa ba'an. Guruupii 90,000. Dhageessee ammaa dubbii dhageessee laal akkana laal. Guyyaa nuti sheekotitti hanjamaa goonessan ilaal dubbiin dhageessee jarri kun lamaan sheekotitti hanjamaa godhanii
gubaa. Okay, dhaggeeffatu sagalee yaa'uun dhageenye sagaleen keenye baasin jebar muniira isheen irra godhe. Namni an godhe guyyaa san liigi irraa Guyyaa baase. sanii guyyaan tiktookni gubamne guyyaa sanii. Guyyaa sanii miti boosun dhaluu tanaa barta. Ani amma akkas godhe jiru kun. Guyyaa sanii miti wallahi lazi. Wallahi muniira an tiktook hin tuune. Anaan. Tiktaaka kiyya guyyaa gubame. Yaa guyyaa sanii miti an tiktook hin tuune. Bar Namni hin bajin. an tiktaakit laa tokkoffaa an tiktaakit raajaan qabu tiktaakit hin dalagadu tiktaak 7 qaba sigaltee makka fooloo kuma takka qofa na barbaachisan laayivii itti seenuu qofa malee irraa ammas ruufadhu dalagadheetiin jira dara koon qabu garuu gubate sanillee gubate sigaltee ma saniif namni tiktaakii kiyya gube siifi namticha beedee gartee ooya dawwasse maarree abumuu haska jaansan isin lamaan rakkoon qabu ammoo guyyaan achi ammaa miti guyyaan achi ka'ee gartee ni jira guyyaan an gabba'u sirriitti ammaa miti amma xiqqoo mashkuula irraa jira biiziidha sigalteema biiziidha tanaaf hin dhise amma ittiin isaa bakku taabira kutaa garuu haqan hin jaaladha haqaan dubbadda ibsaan hanguma nama walitti jiru takka oromoof illee ta'ee jira rakkataa keenya meeqa beela baasee nam meeqa sababa isaatiin illee beelallee ba'ee dheengatti illee umaree ani illee nuuf gargaare kantiibaan keenya kantiibaan magaalaa obbo Khalid Isa Ali obboleessi kiyya qaalilleen sababa isaatti illee mana kannee fi mana harkatee jechuudha. Tunuu waan takka sigaltee mana biratti jechuudha qara maadha isul fadoon. Tunuu waan takka ibs raachuu yoo jennu taate raachuu akka nuti oloota alluun godhe malee. Aboo taragaagee Kabajaa simal. Kabajaa simal. Saayibii muniira. Akka godhatu laal. Ani haqaan dubbachuu jira barsiin fadhu ni beekaami. Dubbatti dhugaa baantii wallahi dhugaa dubbatu jirti dubbatu muniira. Ani haqaan dubbachuu jira. Dubbatu. Ani haqa irraan deebu. Sigalteema nama tokko jibbeeyye haqa isaa hin dho'isu. Ibsaan Oromoo dalage hedduu dalage hanga dhufe keessatti miskiina meeqa gargaare gaafa harargee sababa isaatti leenca meeqa bu'ee miskiina meeqas gubbarra fidee sheeka meeqa gargaarte hedduu Oromoo gargaare. Raajuu Maamad ammoo akka nuti shagag jennee shagugug jennee shagagal jennu fooxaa irraa darbinee baga nu godhe innillee nu godhee jira akkas nu godhe Oromoodha ni jaalanna ni kabaju sigalteema amma gaa tanaatanii jirtu isaa fi isa maaltu walitti fide bakka jettetti namu qooda Oromoo irraa qaba bakka qaba namu kanaafuu ani jibbe jee haqasaa hin dabsu kabaja isallee kabajaan malaan. duba beera argee Dukunee barasee beerri argee jeewanii sin Jaalala ture ajanda. Bakka tana booda ammaan si jaaladhee jira bakka. Si jaaladhee kam jirti? Sin fuudhamu muniira. Sin fuudhamu. Lan jaalatin. Na heeru muniira rabbu malee. yaabuu bakka miira Sin fuudhamu muniira bakka. Bas. Taa bara argatama. Wallahi taatiin taatu Akkas maal wallahi. akka jechuun An nama dhugaatiin baran. An dubbii dhugatti nama dhugaati. Sabaan yoon du'es yoon jiraadhes isiniifi. haa dhaggeeffadhu. Nama haqa beeku fuudhee yoon du'e yoo wareegamellee haan wareegamu. Dhugaan kanaa miti namni wareegama waraana Tigraayitti deemee ni du'a. Si jedhee muniira yoo an muniiraa fuudhee du'es ani fidaaka yaa muni fidaaka. Kotto kan sekada. Wallahi. Rabu mai riaji oleh gue de TikTok karena tiara beli.